Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Egaa hordoftoota kiyyaa har'a viidiyoon isinii qabadhee dhufee asaambusaa hojjedhee faxuuraa guyyaa 27 guyyaa kamisaa guyyaa kaleessaa kana fakkaata. Baay'ee waraabuu viidiyoon ittiin tolle dhiifama. Muraasa xiqqoo irraa waraabee maashaallah tabaarakallaa asaambusaa lahamii jubnaa jechuudha. Isa bakka kanatti maree jechuudha. Akkuma lahamii fi jubna garagaratti jechuudha. Guyyaa kaleessaa oolmattiin kiyya kan biyya ormaa kana fakkaata. Maaliifi viidiyoo xiqqoo irraa waraabee muluu isinii waraabne jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa asitti asaambusaa marii erga geessee booda yeroo hojjedhu isinitti agarsiisnee asitti illee inni kunillee kan jubnaati. Hedduu tokko mi'aawaa jechuudha. Egaa asumaan immoo keeka buskuutii irraa hojjetame jechuudha. Keeka yookaan koroshoo irraa hojjetame jechuudha. Gubbaa kan jiru kun muuziidha. Kan jala jiru immoo jeelii gishxaa jubnaa humaan keekatul buskuutii jedhama jechuudha. Inni kun immoo makaroona bishamil maashaallah tabaarakallaa. Haala kanaan hojjedheetiin dafee viidiyoo waraabee jechuudha. Saffisaan viidiyoo waraabuu kiyyaaf dhiifama. Ni tokko wanta irraa hojjetaa jirurraa viidiyoon ittiin tolle gisee ramadaana kan dargaan ulfaata jechuudha akka biyya Arabaa. Sanii fi yeroo hojjedhu viidiyoo isin waraabne biizadha asitti akkuma argitanii. Yeroo hojjedhu viidiyoowwan isin waraabne irra caalan keessan ni beektanii jechuudha. Ijoollee haaraa dhuftu ta'e malee gisee ramadaanni bahe bal'innaanii wantoota irraa hojjedhu viidiyoo jalqabarraa ajiin irraa wantoota barbaachisu irraa yeroo hojjedhu akkasuma keekallee yeroo hojjedhu wantoota irraa hojjetamu hundaa viidiyoon bal'innaan isinitti argisiisa. Waan natti hin tolinii fi hordoftoota kiyya viidiyoo gaggabaabsee isinii waraabee jechuudha. Oolmattiin guyyaa kaleessaa kana fakkaata. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota YouTube chaanala keenya jalatti argamtan hundumti keessanuu baga jiraattanii akkam jirtanii hundumti keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu hordoftoota kiyya baga jiraattanii hedduunaaf galatoomaa. Maal fakkaata ramadaanni alhamdulillaahi galata rabbii ramadaanni guyyaa xumurarra geenne guyyaa lama bicha nu hafe rabbiin iidallee nagaan ittiin nu haa ga'u waan baatiin ramadaanaa ajrii guutuu qabu rabbiin nu haa milkeessu rabbiin haja muraada nu haa guutu ramadaana waa maraa nurraa jijjiiru rabbiin nu haa taasisu ka gabrummaa mana namaa keessaa nu baasu rabbiin nu haa taasisu ka daddafitti yaada muraada nu gahu rabbiin nu haa taasisu duniyaa keenya keessa barakaa umrii keenya keessa barakaa alaamanni keenya barakaa rabbiin nu haa taasisu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya kan nyaata kana fakkaata hordoftoota kiyya warroonni jalqabarraa hanga ammana hordoftan hedduu naaf galatoomaa. Galata keessan osoo hin dubbanne bira taruu hin barbaadu. Hedduu naaf galatoomaa. Rabbiin haja muraada keessan haa guutu rabbiin isin haa kabaju kabajamaa ammallee laayikii sheerii godhaa warroonni haarawaa taatanillee weelkaam ani haa dhufu baga nagaan gama YouTube chaanala kiyyaa dhuftanii isin simadhee jira. Hordoftoota kiyya hedduu galatoomaa warroonni koomantillee laayikillee sheerillee sabskiraayibillee hundumti keessanuu galatoomaa warroonni haarawaa taatanillee isin simadhee jira baga nagaan dhuftanii gama chaanala kiyyaa viidiyoon kiyyoo isinitti tolee seenaa sabskiraayibii laayikii godhaa. Keessumaayyuu viidiyoo nyaataa kana baay'ee sabskiraayibii laayikii hin gootanii viyuun isaatii fi laayikiin isaa baay'ee gabbu'aadha maashaallah tabaarakallaa. Inni kun asitti keeka buskuuta irraa hojjetame jechuudha. Jubnaa gishxaa buskuuta daakamee yookaan koroshoon daakamee hojjetama haala salphaan hojjetama jechuudha. Baay'ee jaallatamaadha jechuudha. Wanni akka keeka ramadaana keessa wanni akka basbuusaa illee hojjedhee jira. Viidiyoo isiniin waraabne waan natti hin toliniif dhiifama. Nyaata gosa hedduu hojjedhee bakka bal'innaan hunda isaa viidiyoo waraabuun natti toluu didee maaliifi namni hojjetu tokko yoo nama biraa kaameeraa maaliin qabaate malee namnummaan tokkochi hojjetaa namnummaan tokkochi waraabaa namatti hin tolu kanaa saffisaa waraabee jechuudha. Akkuma sirraa argitan kana gubbarra jiru kuni muuza gubbarratti daradaruu dandeettanii yookaan immoo farawulaa gubbarratti daradaruu dandeettanii jechuudha. Wanuma jiru jechuudha. Haala salphaan
wanni inni irraa hojjetame kun maashaallah tabarakallah akka ajaa'ibaa kana bareeda jechuudha. Keekan kun amma yoo kanatti ilaalanii maashaallah tabarakallah haala salphaan hojjetamaa jechuudha. Wanni yeroollee namarraan fudhatu fi meeshaa baay'eellee hin barbaadu jechuudha. Koroshoo fi jeelii isa gubbarraa diimaa kana jechuudha. Kireema jalatti buskoota kana dhadhaanii yookaan zibdaan akka nama kun micciirraa biyya keenya san laaffisutti laaffisanii jalatti buskoota kana jalatti awwala siniyatti godhanii achiin booda immoo kireema gubbarraan godhanii jechuudha. Kireema eega gubbarraan godhanii immoo jeelii diimaa kana gubbarraanii bishaan oo'an akka nama eenyu godhuutitti akka nama mahalla biyyaa hojjetuutitti bishaan oo'an xiqqoo maashinaan rukutanii eegas immoo bishaan qoraa xiqqootti dabalanii gubbarra itti dabalanii saniin booda jala bifa sadii qabaa jechuudha. Jalatti keekaa yookaan koroshoo qabaa. Jidduu keessatti immoo dhuyita murullee isinitti agarsiisne jechuudha. Maaliif natti hin tolle dhiifama hordoftoota kiyyaa jireenya biyya namaa hin beeytan jechuudha. Qimamii mana madaami kan ani kanaayyuu difratiin ni daddafee viidiyoo waraabee jechuudha. Maaliif nan tamacha'u jechuudha. Gaafa biyya keenya ta'e inshaallah rabbiin nama hundaa tartiibaan wayita keeka murullee wayita jalqabarraa hojjetullee wayita sufra irratti daraaddarullee inshaallah nama bal'inaan viidiyoo isaanii waraabu rabbiin haa taasisu. Kanaafuu dhiifama namaaf olchaa jalqabarraa maafi waraabnee jalqabarraa nutti agarsiisne jechuun keessan hin hafuu jechuudha. Yeroo caalaan keessanii beeytanii akkuma jedhe warroota ijoollee haaraa dhuftaniif sirriitti baradhaa. Mooyaan nama barbaachisaa jechuudha. Gaafa biyya ofii galleellee nu fayyadaa jechuudha. Har'a asitti hojjetuu bichaa qofaa miti. Akkasumas itti argitan kana asaambusaa gosa sadii hin hojjedhe jechuudha. Inni kun kan forooniiti maashaallah tabarakallah. Kan forooniiti namni zayitiin jaalannes ni jira. Ijoolleen immoo zayitii jaalatti jechuudha. Namoonni gurguddaan zayitii hin jaalatanii zayitii hin fedhanii jechuudha. Forooniitti hojjedha. Inni kun kan forooniitti hojjetame inni duraa sun jalqabarraa isin agarsiisuun immoo zayitiin kan hojjetamedha jechuudha. Hundu isaaniitu fedhii abbaa mataa isaatiin hojjetamaa jechuudha. Akka fedhii isaaniitti jechuudha. Kan zayitii barbaadu zayitii, kan foroonii barbaadu foroonii. Anallee mircaan kiyya kan foroonii kana wayyaa jechuudha. Maaliif zayitiin baqqaadha turuu miti jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota kiyyoon hunduu alhamdulillahi rabbii fayyaaf nagaa nuun dhabini yoo fayyaa qabaatan hunduu salphaadha. Waa hunda barachuun immoo boruuf nu fayyada jechuudha. Gizee maraa dhaamsi kiyya keessa hin hafu jechuudha. Gorsi kiyya keessa nafu hojii hundaa abboo kana ganaa kana oli gad oofa kanan beeku hin jedhina nama tokko abboo idaa qaba kana oli gad osoo beeku faa hin beeku jedhutu jira. Maaliif mooyaan har'a baranne kuni har'a asii biyya namaati miti borullee gaafa biyya keenya galle nu fayyada. Mana keenyallee akkasuma mana kaafee mana nyaata tokko yoo bananne hedduu nu gargaara hedduu nu fayyada. Kanaaf egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee karra kana fakkaata. Baay'ee turtii gaarii aga viidiyoo. Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.